Ummata Oromoo mirga isaa afaan qawween sarbamee koloniyaa bashoota jalatti akka kufuuf dirqame deebisee karaan tokkichiittiin impaara Itoophiyaa keessatti ummatichiittiin bilisa ba'u qawwee akka ta'e ofitti fudhachuun woboon Oromoon duudhaa aadaa fi eenyummaa isaa isa ganamaatti akka deebi'uu fi guddina addunyaa waliin akka tarkaanfatuuf tarkaanfii akkaan boonsaa ta'e ergamtoota duubessitootaa fi gabroomsaa irratti fudhachaa jira. Akka kanaanis irree fi gaachanni ummata Oromoo woboon zoonii giddu galeessa godina lixa shaggaraanaa tokkee kutaa'e gandaa galoo bakka addaa Sumbee jedhamutti dheengadda fulbaana 29 woboon waraana PP magaalaa Haanichaa gudadarraa kaatee ummata Oromoo saamuuf imaltuu irratti tarkaanfii fudhate battalatti jaajjeessa 5 madoo dandammiin qabneen adabuun hidhannoo guutuu sadirraa booji'ee of duuba deebisee jira. Lolli hanga bilisummaa fi walabummaa Oromootti woboon taasisu jabaatee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon ummata Oromoo. Bulchiis magaal dirree dhawaa manneen jiraattota diigamuu wal qabatee haawwan hedduun lubbuu dhabaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'inni isaa akka nutti isiniif dhiyeesse. Uummanni Oromoo jireessi baadiyyaa kan jiraatu yoo ta'u, erga impaaritti keessa lolli kallattii adda addaatiin adeemuu jalqabee kaasee hedduun namoota lubbuu isaanii oolfachuuf qabeenya qabu gurguree gara magaalaa baay'inaan galaa jireenyu jala dhokataami. Haa ta'u malee murni bilchiginnaa uummata Oromoo Oromummaa isa qofaaf jibbuun har'a sirra dhaabbachuu dhiisuun uummatichi gara magaalaa godaanuun jiraachuu yeroo eegalutti maqaa koriiderii misoomaaf miidhagina magaalaa jedhu manneen irra diigaa kan jiran jabeessuu yeroo ammaa bifa haaraan bulchiis magaal dirree dhawaa hawaasa dararaa jiru. Bilchiginnaa mootummaa uummata ta'ee sabaaf sablammootaaf gaaddis ta'urra dhaloota biyya godaansisuu hidhuu ijjeessu taasisuun haadholiin manneen isaaniirraa ari'an bakka irratti ilmaan isaanii waliin qorraan dhaanamuun iraarfamaa jiru. Murni mootummaa jechuun of waamu waa'ee lubbuu nama kan isin dhiibne man namoota maqaa misoomaan diiguun namoonni hedduun erga jireenya daandii gubbaaf saaxilamanii booda haati tokko rakkisuun dadhabuun magaalum dirree dhawaa keessatti lubbuun isii darbuun bara. Godilli Tarargee keessatti dhaaf dararaan gargara waraan faashistii fi jiraattu irra jabaachuun dhaga'ame. Jaala Caaluu Roobaa bal'inni isaa akka nutti isiniif dhiyeesse. Gara jabeenya murnoota bilchiginnaan biyya irraa dhalate irratti dararaa amtuu dhala namaaf immallee keessummeessaa kan oolu sabni Oromoo ammas yeroo irraa gara yerootti dhiittaan mirga namoomaa goolessitoota sirnichaan irratti jabaataa jira. Ilmaan Oromoo qe'ee isaanii keessatti itti seenuun duguugiinsa sanyii irratti raawwachaa kan oolan eegdonni barcuma siyaasa Abiy Ahmed qajeelfama dabaa sirnicha irraa fudhachuun hidhaa ajjeechaa fi saamicha raawwachuu akkasumas qe'eef qabeenya isaa ibiddaan barbadeessuun jiruuf jireenya Oromoota hedduu jeeqaa jiraachuu maddeen ONM itti himan. Haaluma kanaan godina lixa Harargee aanaa mi'eessoo araddaa Toorii Booyyoo ganda Balaadaa jedhamu keessatti nama maqaan isaa Yaasin Muhammad Hasan jedhamu gaafa fulbaana 29/2024 hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda maqaa jedhu itti maxxansuun waajjira ganda Toorii Booyyoo keessatti hidhuun achii baasanii reebicha irratti kan raawwatan yommuu ta'u namni kun yeroo ammaa du'aaf jireenya gidduu akka jiru jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godin Walloo magaala Khamisee keessatti ergamtoota bilchiginnaa marsa lammaffaa fidaaf saamichi maqaa sakattaa jedhu daldaltoota irra raawwatamuun jabaatee fuufi. Jaala Qaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qabu. Uummanni Oromoo waggoota baay'eef humnaan impaayera Itoophiyaa keessatti dhiitamee afaan qawween gaggeeffamaa akkuma ture har'as sodaachifamee humna waraanaan of ijaaree bifaa fi maqaa jijjiirrachuun as ba'e bilchiginnaan dararaan hangana hin jedhamne saamicha hidhaa ajjeechaa fi buqqaatiin irratti raawwatamaa jira. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti lukkeeleen bilchiginnaa marsaa lammaffaa hidhaa fi saamichi maqaa sakattaa gaggeessinaan jiraattu irratti raawwatamu daran jabaachuun barameera. Guyyaa dheengaddaa jechuunis wiixata fulbaana 30/2024 magaalaa Kamisee ganda duwwaa 2 keessatti ergamtoonni murna bilchiginnaa wiixatni gabaa sanyoo waan ta'eef maqaa sakattaa jedhuun magaalicha keessatti bobba'anii namoota dukkaanota qabanii fi wantoota adda addaa gabaatti baasuun gurguratan irra deemuun maqaa meeshaa ayyamamaa hin taane isin irratti agarree jedhaniin namoota hedduu reebichaa fi saamicha hamaa irraan ga'uun hidhaniiru. Namoonni hidhattoota murna bilchiginnaan reebichii fi
saamichi irratti raawwatamuun hidhaman baay'ee yoo ta'u isaan keessaa obbo Muhammad Hajii Bushraa kan jedhaman jiraatan dukkaana qabanis keessatti argamu jedhu maddeen keenya. Akka maddeen magaalichaa jedhanitti hidhattoonni sirnichaa kun obbo Muhammad Hajii kan jedhaman kana dukkaana isaanii itti dhaquun kottuu gadi ba'i saanjaa fi faaya alaabaa Oromoo as keessatti argineerraa jechuun reebaa erga turaniin booda dukkaana isaa olitti seenuun maallaqa qabee hanga mi'oota mana keessa jiranii hundumaa jalaa saamuun obbo Muhammadis hiriyoota isaa lama maqaan isaanii nuun geenye waliin gabaa keessatti tumanii hidhanii iraarsaa akka turan barameera. Magaalaa Kamisee kana keessatti gareen saamtota murna bilchiginnaa kun maqaa sakattaa jedhuun qe'ee hawaasaa fi bakka namoonni gabaa ba'anii waa gurguratanitti humna waraanaan hawaasa sodaachisuun maqaa meeshaa seeraan alaa irratti agarre jedhuun namoota saamuu, reebuu, hidhuu fi ukkaamsuun kan duraa caalaatti bifa addateen jabaatee itti fufeeraa kan jedhan maddeen magaalichaa waa daldalannee of jiraachisuu miti nagaan baanee galuunu magaalicha keessatti dhabamuun yaaddoo hamaa nutti uumeeraa jedhan. Faashistoonni murna bilchiginnaa kabaja namummaa ilma namaaf hin qabne sabaaf sablammoota impaayaratti keessa jiraatan keessaa addatti uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun sababoota garaagaraatti maxxansanii duguuggaa sanyii irratti raawwachaa jiran hojii diinummaa isaanii kana ittuma fufuun guyyuu lubbuu Oromootaa rasaasaan obbaasaa oolu. Haaluma kanaan ergamtoonni murna PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu sababeeffachuun qe'ee Oromoota maraa keessa yaa'aa oolan fulbaana 2024 ba'aa Wallaggaa aanaa Nunnuu Qumbaa irraa ba'anii ganda Daalatti jedhamu keessa qaxxaamuruun aanaa Jimmaa Arjoo ganda Meettaa iddoo addaa Domboshaa jedhamu keessatti namoota nagaa irratti gocha gara jabeenyaa raawwatan. Bobbaa isaanii kanaanis nama maqaan isaa Warqinaa Taammiruu jedhamu rasaasatti roobsuun yommuu ajjeesan namni biroon maqaan isaa Taarikuu Xiiqii jedhamu ammoo rasaasaan rukutamee madaa'uun du'aaf jireenya gidduu jiraachuu maddeen keenya gammasii arraata biyyoolessa Oromiyaatti manii jiru. Namoonni kunneenis namoota nagaa jireenya iddilee isaanii geggeeffachuu malee dhimma siyaasaa keessaa qooda hin qabne ta'uu dubbachuun waanuma hawaasa isaanii keessatti jaallatamummaa guddaa qabaniif akka ajjeesaniif madeessan maddeen dabaluun himaniiru. Godina Arsii Baana Roobee Diddaa keessa gubaatiin manneen ibsaamichi uummata nagaarraa waraan bilchiginnaan hawaasa Oromoo irra jabaate jaala qaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Uummanni Oromoo qaama shiftaa impaayiratiin bulchaa jira jedhuun rakkoolee hangana hin jedhamneen gidirfamaa saamamaa fi manni irratti gubachuu itti fufuun jireenya gadadoo hamaa keessummeessaa fi qaamaa qalbiin isaa cabaa jira. Haaluma kanaan fulbaana 30/2024 murni gabroonfataan uummata afaan qawween ukkaamse seeraa fi heera cabsuun akka fedhii isaatti bulchaa jiru akkuma bartee isaa badii tokko malee uummata nagaa maqaa garaagaraa itti moggaasuun iraarsaa jira. Itti dabaluunis fulbaana 28/2024 aanaa Roobee Diddaa keessatti gareen faashistii bilchiginnaa naasuu fi marartee tokkollee uummataaf hin qabne manneen hawaasaa jumulaan jalaa ibiddaan barbadeessaniiru. Warreen manni jalaa gubate keessaa kanneen maqaan nugee Nuuree Usmaan, Abdul Mannaan Huseen, Nuuraa Ibroo, Abdul Maalikoo, Kamiloo Huseen, Timiruu Maammiyyoo, Saadiqoo Maammiyyoo, Usmaa'el Ibroo, Muzammil Huseen, Abdaa Maammaa, Muhammad Amin Huseen, Jeeluu Siraaj, Jaafuu Jaasuu, Maammiyyoo Ahimad, Naddii Maammiyyoo fi Jabboo kanneen jedhamanidha. Gareen sirna dhablee kun sangaa tokko immoo hawaasa irraa humnaan fuudhuun qalatanii miila tokko qofa irraa nyaatanii hallayyaatti gatanii jiraachuu maddeen ibsaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaan Horroo Bulluqeen loltoonni PP qabeenya hawaasaa saamuu cimsanii itti fufan. Guutuu gabaasicha jaala caaluu roobaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Akka guutuu Oromiyaatti loltoonni bilchiginnaa duula duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti bananiin Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun ukkaamsanii hidhaatti darbachuu saamuu mana irratti gubuu fi yakkoota gara jabinaatti tilmaama hin qabne irratti raawwachaa jiru. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti loltoonni PP qabeenya hawaasaa saamuu cimsanii itti fufanii jiraachuun ibsameera. Gaafa fulbaana 28/2024 aanaa Horroo Bulluq ganda Haroo Aagaa jedhamutti waraanni bilchiginnaa qonnaan bulaa maqaan isaa Tasfaayee Rabbirraa jedhamu osoo inni horii ooffatee gara manaatti galaa jiru horii waboo ooftee deemta jechuun horii 10 jalaa fudhachuun 4 battala sanatti qalatanii yoo nyaatan kanneen afaan 6 immoo ooffatanii waajjira poolisii magaalaa Saqalaatti argamutti galfatanii jiraachuu jiraattonni gandichaa himan. Akka jiraattonni himanitti Tasfaayeen namni jedhamu kun yeroo darbee maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu itti maxxansuun sobaan yakkanii waggaa tokkoo fi ji'a 6 hidhanii dararaa turuu fi aanicha keessatti rakkoowwan ulfaataa ta'an ilma Oromoo irratti qaqqabaa jiraachuu
dubbatu. Godin Walloo waan adawwarawaa bulchitoota sirnichaan saamichaaf reebichi jiraatu irra raawwatam jabaatitti fuufi jaalmoo isa baa waan qindeeffate qaba. Lukkeeleen bilxiginnaa sadarkaa olii hanga gadiitti jiran dhibdee siyaasaa da'oo godhachuun karoora saamichaa, hidhaa, ajjeechaa fi mancaatii qabeenyaa ilmaan Oromoo irratti baafatanii guyyuu gaggeessaa oolaniin hiyyummaa fi abdii kutannaan uummaticha keessatti akka babal'atu taasisaa jiru. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwee Harawaatti bulchitoota murna bilxiginnaan saamichii fi reebbichi jiraattota nagaa irratti raawwatu jabaatee itti fufeera. Fulbaana 29/2024 aanaa Daawwee Harawaa ganda qilleentiitti bulchaan gandichaa maqaan isaa Mahammed Said Ahimadee jedhamu jiraattota gandichaa ija shakkiin ilaaluun maqaan loon keessan ooyiruu kiyya seenee adabbii kana qarshii naaf kanfalaa jedhuun namoota maqaan isaanii Useen Ahimed jedhamu irraa qarshii 6,000, Mahammed Hasan Musaa qarshii 5,000 fi Maarimaa Yuusuf irraa qarshii 3,000 harkaa fudhachuu isaa fi namoota hedduu irratti ammoo reebbicha ulfaataa raawwachuun jiraattota doorsisaa akka jiru ibsameera. Akka namoonni miidhaan irra ga'e arraata biyyoolessa Oromiyaaf yaada isaanii kennan jedhanitti bulchaan gandichaa kun durumaa ija shakkii fi jibbaan nu ilaalaa waan tureef sababa barbaadee maqaa loon keessan citaa kiyya seenaniiru gatii isaa hin kanfaltan yoo ta'e ammoo miidhaa isinirra ga'uuf jiru walumaan arguuf jirra maallaqa hangan isiniin jedhe dafaa dhiyeessaa hin qabdan yoo ta'e ammoo liqeeffadhaa jechuun nu doorsisee nu harkaa saame kan jedhan namoonni kunneen guyyuma maallaqa nu harkaa saame kanas gandichuma keessatti namoota hedduu irraa reebbicha cimaa ga'uu fi jechoota safuun arrabsuun dhaadannoo garagaraas geessisaa akka ture dabaluun ibsanii. Garuu deeskiin biyya larraa arganii yoo dabar Ruwaandaa yeroo weerar vaayiraasii Maarbarg keessa walgahii daangeessiti. Jaalawuu Mahammud waan qindeeffate qaba. Ruwaandaan weerara vaayirasii Maarbarg erga beeksistee guyyoota muraasa booda aangaa'onni tamsa'ina isaa biyyattii keessatti to'achuuf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataniiru. Daawwannaan dhukkubsattoota hospitaala ciisan guyyoota 14 itti aananiif kan dhorkame yoo ta'u, dhukkubsataan tokko yeroo tokkotti kunuunsitu tokko qofti akka heeyyamamu qajeelfamni ministeerri fayyaa baase ni mul'isa. Tajaajilli awwaalchaa namoota Maarbargiin du'aniif yoo baay'ate namoota 50 qofaan kan daangeffame yoo ta'u, mana bataskaana yookiin masgiida keessatti saanduqa banaa ilaaluun dhorkameera. Dhaabbilee eegumsa fayyaa keessatti bakka murtee qofa keessatti kan daangeffamu yoo ta'u, lakkoofsi isaanii daangeffamee jira. Namoota 26 du'an dabalatee namoonni 26 vaayirasichaan qabamuun isaanii hanga wiixataatti mirkanaa'eera. Ministeerri fayyaa akka beeksisetti namoonni dhuunfaa hanga 300 ta'an namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e waliin tuttuqaa ta'uun adda baafamanii hordoffii cimaaf akka hojjetan beeksiseera. Dhukkubni vaayirasii Maarbargiin dhufu akka tasaa kan jalqabu yoo ta'u, ho'a qaamaa cimaa, mataa dhukkubbii cimaa fi dhukkubbii hamaa qaba. Dhukkubsattoonni hedduun guyyoota 7 keessatti mallattoolee dhiigaa cimaa ni mul'isu. Mallattoon dhukkuba kanaa ho'a qaamaa cimaa, mataa dhukkubbii cimaa, garaa kaasaa fi dhukkubbii maashaalee kan dabalatudha jechuun Anaadooluun gabaaseera.